Yuunivarsiitiin Haramaa sagantaa seminaara sadarkaa olaanaa dargaggoota Afrikaa jedhu gaggeesseera. Muddee 21 bara 2018 Yuunivarsiitiin Haramaa seminaara sadarkaa olaanaa mata dureen isaa dargaggoota Afrikaa bu'aa jijjiirama Afrikaaf jedhuun galma guddaa Firanqallootti gaggeesseera. Seminaara kana kan dhiyeesse saayintistii beekamaa fi hayyuu olaanaa sadarkaa addunyaatti looreetii nyaata addunyaa kan ta'an Profeesar Gabbisaa Ejjetaa turani. Sagantaan kun hawaasa Yuunivarsiitii Haramaa hunda kan hirmaachiseedha. Sagantaa kana irratti pirezidaantii Yuunivarsiitii Haramaa Dr. Jamaal Yusuf, itti aantota pirezidaantii Yuunivarsiitii Haramaa hundi, akkasumas dhaabbilee barnootaa yookiin akaadaamik soosaayitii, barsiisonni, hojjettoonni fi barattoonni Yuunivarsiitichaa hundi hirmaataniiru. Mariin taasifame gahee dargaggoonni Afrikaa jijjiirama diinagdee, hawaasummaa fi saayinsii keessatti qaban irratti kan xiyyeeffateedha. Guyyaadhuma kana saayintistiin looreetii nyaata addunyaa Profeesar Gabbisaa Ejjetaa, pirezidaantii Yuunivarsiitii Haramaa Dr. Jamaal Yusuf, akkasumas itti aantonni pirezidaantii Yuunivarsiitichaa, hayyoonni fi hirmaattonni sagantaa kanaa mana kitaaba Profeesar Gabbisaa Ejjetaa daawwataniiru. Daawwannaan kun bu'aalee qorannoo seenaa fi gumaacha saayintistiin Profeesar Gabbisaa Ejjetaa dhaloota qubee ittaanuuf dabarsuuf taasisan shoora guddaa akka qabu ibsi bal'aanis kennameera. Yuunivarsiitiin Haramaa sagantaawwan akkanaa itti fufiinsaan qopheessuu, dargaggoota kakaasuu, hubannoo barnootaa cimsuu fi jijjiirama Afrikaa keessatti gahee dargaggootaa guddisuuf hojjechaa jiraachuunis ibsameera. Xumura irrattis gaaffilee hirmaattonni sagantichaa fi barattoonni Yuunivarsiitii Haramaa kaasaniif saayintistiin looreetii nyaata addunyaa Profeesar Gabbisaa Ejjetaa deebii fi ibsa bal'aa kennaniiru.